Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii kiyyaa. Har'a gorsa bareedduu tokko shamarran keenya keessattuu shamarran biyya Arabaatiif ergaa gabaabduu tokkoon qabadhee dhufee waan garaa nama nyaatudha. Hundi keessanuu viidiyoo kana gaafa dhaggeeffattan akkasiin barumsarraa barattanus abdiin qaba. Hiriyoota keessaniifis sheer gochuudhaan akka hundinuuyyuu keessattuu shamarran biyya Arabaati yeroo baay'ee kan hin irraa dubbadhu kan hin gorsu erga waggaa meeqaatii har'as obboleettiin keenya hiriyaan isii miidhaa irra gahee ofillee darartee miidhama hamaa keessa kan jirtu dhuftee natti himte isiniif qooduun barbaada isinillee barumsarraa barattanii hiriyoota keessaniif gorsa akkasiin kennitanuuf jechuudha. Maali beeytu obboleettiin keenya kun akka isiin natti himtetti hiriyaa ishii waggaa jahaaf biyya Kuwaat keessa dalagaa turte har'a ofuutee aariidhaan amma hospitaala Jimmaatti kan yaalamaa jirtu jechuudha. Du'aaf jidduu kan jirtu dhiyeenya kanaati jechuudha. Waan sobaatu hin taane ragaa qabatamaa wajjiniin obboleettiin keenya kun biyyumatti galuunsi iyyuu amma ji'a sadii hin caalle naan jette akkanatti himtetti. Boohaanatti himte abdus ijoollee biyya biraa jiranuufis akka barumsa ta'uuf ergaa kana naaf dabarsii maaloo wanti hiriyaa koo kanarra ga'e ammas obboleewwan kaan koo kan biyya Arabaa keessatti rakkataa jiran dararaa hamaa keessatti miidhamanii hojjetanii halkanii guyyaa ofillee jijjiiruuf maatiillee jijjiiruuf hojjetan kana akka jarri irraa baratanuuf naa dabarsii naan jette. Maali wanti kun obboleettiin keenya kun erga biyya Kuweet deemtee har'a waggaa jaha fayyaa achi keessatti dabarsite. Shamarran jechuun yeroo umuriin sii ga'u silaa yeroo heerumtee ilmoo argattee jaarsa siitii wajjiniin jiraachuu dandeessu ofillee jijjiiree maatii kootillee jijjiiree kaayyoo biyyaa baateef qabdi jechuudha. Kan waggaa jaha haddii kana otuu waamicha madaamii hin ifatin otuu arraba madaamii hin ifatin guyyaa waggaa kana harii achitti umurii isii guutuu fixxe jechuun ni danda'ama. Gaafa isiin kana hunda gootee maatiillee gargaara of qofaaf hin hojjetanne obboleettiin keenya kun hanga achi deemte kanatti maatiidhaaf mana ijaartee waan jara barbaachisu hunda godhaa ofiisiitiis gaafa biyyaa baatu gaa hin beektu hundi keessanuu shamarran keenya akkaawuntii dhuunfaatti wanti isiin banattee biyyaa baate hin jiru jechuudha. Kan maatii gargaartu malee amanamummaadhuma yookiin maatiidhuma amantuutti birri ofii itti ergatti jechuudha. Isa hojjetattu anillee gaaf tokko yoo amma yeroo ammaa kanatti dhiirri amanamu hin jiru yookiin namni baay'eellee fuudhaaf heerumatti illee xiyyeeffataa hin jiru. Of hin jijjiiraa kalaas yoo birri qabaadhe jedhee hojii wayii dhuunfaa kootiillee gaafan biyya gale jecha jedhu waggaa jaha biyya Kuweetitti dabarsite jechuudha obboleettiin keenya kun. Egaa otuma kanaan jiru obboleettiin keenya kun waggaa kana hunda dalagdee obboleessa ofiillee barsiisaa maatii ofiirraa mana jijjiirtee wanti isiin hin godhineef hin jiru. Gaafa isiin akkanatti otuu isa jara jijjiirtu isa jara gargaartu malee ofiisiitiis isii hojjetattu sii jara ergite irraa hafu obboleessa ofiitti ergatti obboleessi sii kunoo akkana asii bakka akkanaatii mana sii bitaan jira bakka akkanaatii lafa sii biteen jira bakka akkanaatii jedhaan isiin numatti ergiti gaafa antini akkana lafa wayin sii ergeennaan cinqamtee ijoollee irraallee liqeeffattee ergitee lafa naa bitaa reettee hojjettee kaffalti. Otuu kanaan jiru gaafa waggaa jaha fixattee obboleettiin keenya kun biyya galtu wanti isii mudate kun haala nama gaddisiisuun obboleessi isii kun birrii isiin itti ergitu kanaan akkuma isin beektan dhugaa jireenya biyyaan beektu namni gaafa biyya alaatii birrii namatti ergu waanuma taa'ee kompiitara xaqxaq godheennaan doolaara keessaa gad harca'u se'a. Kaayyoo obboleettiin ofii cinqamtee itti ergatteef kanallee otuu hin yaadin jechuudha. Birrii obboleettiin keenya kun cinqamtee itti ergitu balleessaa jira jechuudha. Mee ilaalaa birrii waggaa jaha obboleettiin keenya kun umurii isiitti nafne ofii isiitii birrii hojjetatte illee amma gaafa biyya galtu waa tokko lafa hin jiruufi mee ofii keessan irraa kaasaa ilaalaa. Maaltu itti dhagahama akkuma kanaan meerri manni ati naa bitaa turte mee jettee gaafa gaafattu obboleessi isii kun dhiifamaa waa tokko wanti hin godhaa ture hin jiru ofii kootiif akkana rakkadheetaniin birrii nama attini jechuudhaaf natti murtaa'uu jennaan birrii sana ofirraa kaffalee gaafa jedhuun achuma waa tokko naasofne funyoo fudhattee boroo manaatti baatee muka intini yaabdee achirraa of huutee ummanni birmatee kan silaa of ajjeeftu jabaatamtee qaqqabamtee amma hospitaala Jimmaa jirti jechuudha. Mucaan ijoollee karaa bulbul jedhanu intini keessaadha. An akkanatti himametti baay'ee tokko gaddeetin
ergaa kana akka isin dhaggeessanii obboleessa keessaniif qooddanuufan jechuudha. Hundi keessan wanti isin jechuu barbaade obboleettiin keenya kun wanti sirra ga'e darbe gahee isin yoo maali isin eeggata akkaawuntii dhuunfaa keessanii banattanii jirtu kaayyoon isin godhattanii waggaa kanaaf biyya Arabaa keessatti dugdaa citaattan ofii keessanis waan tokko qabaachuu qabdu bara. Yeroo kanatti namni waan qabu taanaan harka duwwaa taanaan dhayxee maatii kee irratti baataa ta'uu hin dandeessu. Ofii keetti of dandeessee yegiddi mana mataallee haa ta'u mana buutikii wayillee banatti mana buna mana bicuusillee haa ta'u birruma qabduun socho'uu kanarraa barumsa fudhattanii akka isin waan kanarratti of eeggannoo gootanu namni yeroo ammaa amanamaa miti. Ilaan waan tokko wanta akkan jedhe yaa shamarran keenya akkaawuntii baafadhaa jedhe isinitti yaadan ture. Akkaawuntii mataa keessanii baafadhaa. Akkaawuntii yoo qabaattan birrii keessan achirratti galfattan waggaa meeqas ta'a gaafa biyya galtan bilchi birriin keessan achirratti saafiidhuma. Yoo immoo namatti abbaa keessanis haa ta'u obboleessa keessanis haa ta'u isin birrii nama amantanii yoo namatti argattan akka carraan obboleettii keenya mudate kun isin mudachuurraa fala barbaadadha khalaas. Nama amantanii birrii keessan kan gargaaraa maatii gargaaruuf biyyaa baatan hundi keessanuyyuu maatii hiyyeessa keessaa dhalan nu hariinuyyuu maatii keenya kana jijjiirra jennee biyyaa baane. Inni ati jara gargaartu malee ofii keetiis waa tokko qabachuu qabda. Bara utuu ijoollummaa kee kanaan heerumtee ilmoo dhalchitee hin hawwita. Carraan shamarran heerumaaf ilmoo dhalchuudhaaf qabdu waan giddi yookiin bakka itti dhaabbatu qaba. Akka dhiiraati miti dhiirri waggaa 100 fuuchuu danda'a. Waggaa meeqattis fuudhee dhalchuu danda'a. Isin kaayyoo biyyaa baataniif kana dagachuun qabdanu akkaawuntii keessan banattanii akka wanti kun gaafa biyya galtan akkuma kanatti obboleessi keessan yookiin maatii keessan itti amantanii warra erga taatan rabbiin waan kana isin hin mudachiisini. Maatii hunda jechuu kooti miti kan birrii ilmoo ofiitiittis yookiin balleessi yookiin kan obboleettii ofii akkuma xabaatti jalaa balleessa jedhamu natti hin fakkaatu. Kanaafuyyuu rabbiin isin haa eegu jedheetuma du'aa isinii godha garaana nyaattee qoodii fi hundinuuyyuu waan kana itti yaadanii waan gochuu qaban akka godhanuu fi hunda amantanii kaan abbaa manaa ofii amanee itti ergatee ka'ee gaafa biyya galu abbaan manaa warratti fuudhee ilmoo dhalchee eegaa. Shamarran keenya kun carraan isin qabdanu woman jedhee ittiin isiniif dubbadhu afaan na qabe. Woman ittiin dubbadhu tokkon dhabe akkan jedhee isiniif dubbadhu garaana nyaata waan ta'eef baay'ee tokko natti ulfaata. Hundi keessanuyyuu waan biyyaa baataniif ni beeytu. Jabaadhaa rabbiin isinii wajjiniin haa ta'uun isiniin jedha waan hin jedhu qabu gaafna jabaadhaatii akkaawuntii mataa keessanii banadhaa booda galtanii maatii keessaniitillee olitti buutanii ofis miitanii maatii keessanillee waan hin taane keessa akka intini jedhanu gochuu irraan isiniin jedha kanuma ergaa kana sheer